Akkam jirtu daawwattoota Duwwaliin Tube nagaan isiniif haa ta'u jecha YouTube channel kana subscribe, comment, like akkanaaf gootan isin gaafachaa. Amma kan waliin ilaallu handout PDF dhaan kenname bifa akkamiitiin page tokko irratti page barbaanne print gochuu akka dandeenyudha kan waliin ilaallu. Kunis faayidaan isaa maalidha? Page baay'een yoo of kenname page baay'ee sana print gochuurraa page tokko irratti baay'istanii godhatanii baay'ina page sana illee hir'isaa akkasumas maallaqa isiniif hir'isuu waan danda'uuf sababii kanaatiifidha jechuudha kan inni isinitti agarsiisu. Kanaaf maal goona jechuudha PDF dhaan isa laatame sana hin bannaa jechuudha. PDF dhaan kan kenname sana iddoo irraa qabdan sana deemnee hin bannaa jechuudha. Erga isa bannee booda amma fakkeenyaaf PDF dhaan kan jiru handoutiin sun kana jechuudha. Kan ammoo print gochuudhaaf page tokko irratti baay'ee godhachuu yoo barbaadan multiple page per page kan jedhamu injira. Kanaaf asii faayilii deemna print jennaani. Erga print jenneeni booda page nuyi asirratti arginu kuni print page kan jedhamu jechuudha. Kanaaf asii printer name kan jedhu kana jalatti printerii gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf amma kompiitara kana irratti printeroota gosa adda addaatu fe'amee jira. Sheeris ta'ee jira. Akkuma kana kan keessan irrattis sheerii ta'ee yookaas printerii gosa adda addaa install ta'ee jira yonnaa ta'e printerii barbaadan sana filtu jechuudha. Printerii kamiin print gochuu akka barbaadanii maqaa printerii sanaa filattu jechuudha. Yoo akka carraatee immoo gosuma tokko bichaa ta'u printerii keessatti install ta'ee jira ta'e inni by default printericha isinii fida jechuudha. Kanaaf anamani printerii ittiin gochuu barbaadu nan fila jechuudha. Ergan filee jedhee booda asii maaltu jira jechuudha. Page kan jedhu all page kan jedhu jira jechuudha. Page kana fuula duraa wantoonni print gochuuf deemaa jiru suni page isaa meeqa jechuudha? 200 jechuudha. Page 200 irratti gochuurraa page muraasa ta'e irratti gootanii dubbisuudhaaf isin gargaara jechuudha. Kanaaf asii print handling kan jedhu jalatti scale, title, large page, multiple page per sheet, booklet kan jedhutu jira. As keessaa kamiin filtu jechuudha? Multiple page per sheet kan jedhamutu filama jechuudha. Ergi inni filamee dhamee boodas immoo page per sheet kan jedhu jira addan. Yeroo baay'ee kamti ta'a custom kan jedhuun ta'a jechuudha. Isa custom kan jedhuun kan ta'u kana keessaati amma fakkeenyaaf page lamas gochuu dandeessu, afuris gochuu dandeessu, ja'as gochuu dandeessu akkaataa visibility isaatii irratti hundooftu. Baay'inaan kan hin argamnes xiqqoo xixiqqachuus hin danda'a, giddu galeessa ta'uu danda'a. Akkaataa isiniif mijatutti godhachuu dandeessu jechuudha. Page orderii kana immoo horizontaalii gochuu dandeessu, vertikaalii gochuu dandeessu kan barbaadan filachuu dandeessu. Akkasumas portraitiidhaa fi landscape kan jedhus illee addana dhuftanii kan baay'eetti tole isin gochuu dandeessu jechuudha. Erga kana gootanii jettanii booda print page order kan jedhu jira gajjallaa isaa kana. Inni faayidaan isaa maalidha? Wantoota print gootan sana board godha jechuudha. Kanaaf eegi kana gootanii jettanii booda okay jettaniitu hin baatu isa booda print isiniif gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma ana afurin filadhee page afurin yoo deeme page 200 ta'e kana gara page 26 ti isiniif godheetu isiniif baasaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti handoutii isiniif laatame tokko per sheet afur gootanii print gootanii itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha.